odoo dubbiin akkana taati jedhee beeke silaa asin dhufuun ture. Waan leefuu hedduu galatoomaa uumama namaan dubbachuu barbaada gabaabduu takka galatuma jechuuf warri yaada kana fiddanii ji'a sadii ji'a afur yeroo wasana hin qabne irra balleessitanii maallaqa keessan baaftanii kana qopheessitan. Eega programni eegalee ji'a lama fixe boodaan dhagaye. Odoo duraan dhagaye qonastuu goo jirana hedduu laffaatanii fi laffaina ammaas nama narra really deserve godhuutu jira. Nama uummata keenya practical waan ta'e faayidaa kan godhe. Mana kana keessa amma nama lamaan harka nama awardii kana ana daran deserve godhuu qabu. Hakabaaf tokko ta'aa ka umrii isaa qabsoo Kalamaddiiti Dr. Guddata akka nama ijoollee tahee as dhufee asis baree akkuma reefu inni jedhee Oromoo Studies keessa ture sanbira dabree 2014 I think it was 2014 kitaaba tokko Bahila kan jiru a wonderful book kan inni barreesse ammallee sammuutii keessa jira. Kitaaba san review godhee itti erguu qaanfadhee it is really one of the best. Sanbira dabree namni 1984 as dhufu successful ifii ta'uu qofa kan hin ta'in biyya galee dura mana barnoota elementary high school banee achi boodaa hospitaala banee uummata keenya waa'ee bilisa godhaa sanbira dabree medical school nama banee kun hedduu nama boonsanii nama I don't think I deserve it, but jarana ne raafatina jechuun barbaade hedduutu jira hedduutu jira. Warra qopheessu qofa kan hin ta'in warra maallaqa bakka kanaa kanatti waan akkanaa qopheessuun saniinuu nyaataa wajji maallaqa guddaa barbaachisa. Akka maallaqni guddaan asit bahee gama kiyyaan daawwitii qabu hin beeku ammoo daawwitii dagallee qabu nama hedduu maallaqa kontiribiyuut godhe isinis hedduu galatooma. Liidaroonni koominitii Oromoo Joorjiyaa irra guddaa namaa kaas jiru warra Joorjiyaati. Of course namni Kanaadaa California every state in the United States bakka hedduurraa dhufan dhuftaniis as dhiftaniis dhuftuu hedduu galatoomaa jira. Sanbira dabree warri galgala kana haasawaa godhan hedduu galatoomaa. Hedduun isaa really educational, entertaining, tan ta'an dur nama dubra takkallee yoo arge kan afaan walitti hin beekne suudumatti yommuu kan wajji haasawuu eegalanii wal baranii wanni sudduma beekan. Asmiisaan kanan dhageenye. Obboleettiin tiyya Saafiyaa Hasan Jaaniini elementary ijoollee isiitu shan mooyaa isiitii fi intala isiitu asuma gurguree jira. Achirraa hin dhufanii hedduun galateeffadha karaa kan korra kuusamu. Tagalataa tarraa goodaa asirraa hedduu galatooma. Laal nuti amata 40 exactly eega wal fuun. Jangaman jaalalti teenya gaafa dura wal fuunirra aqarra jedhu. Inni wajji guddatee baree amala wal baree dur waan
si aarsaa amana qofachiisa. San qofa kan hin ta'in tarmoo dhugaatiin isin ja'a utubaa mana keenyaatti isin fedhe. Dur gaafaan biyya Ingiliz ture nyaata godhuu bareetiin ture ammoo nyaanni biyya yoo soogiddaatti heddummaata yoo waa irraa irrata yoo waa qimaman qabu anuma qofaa nyaata. Eegaan as dhufe wal barree guyyaa tokko naa nyaata godha jedhee achi godhee waan hin reefu keessatti uftiruu keessaa hafte booda akkanumatti teesti gooteeti anachi garagalee darbitee keessaa order gootee nyaate. Eegas booda bilaana nuu baafte. Ati nyaanni kee gaarii ammoo nyaata naa godha ati saanaa dhiqii naan jedhe. Anjoolummaanii saanaa dhiquu eegale ammoo ispeeshaalii. Karaa booda waan politikaa dubbate naan hin jeena jala keenya rakkoo uummata keenyaa irraanfachuun qabnu as jirraa biyya tana jirraa uummanni keenya exaggerate godhuu iyyaa miti. Amata 500 keessatti waan uummata keenya irra gahiniitu har'aan tana irra gahaa jiru. Haalli jiru kun yoo itti fufe badii uummata keenyaa jedha ta'a. Kanaa jecha uummata keenya dagachuun nurra jiru. Karaa booda laal biyya Itoophiyaa addunyaarratti uummanni tokko yoo humna qabaachuu baate ni diigama. Amma akkuma isin fakkaatu seenaa ilma namaa keessatti uummata bal'aa meeqaatu diigamee bade. Uummanni keenya humna qabaachuu qaba. Humna qabeenyaa, humna beekumsaa, humna dhugaa kan difeendiif hin godhan qabaachuu qaba. Yoo odoo akkas ta'uu baate xiqqaa guddaan eenyu Itoophiyaa keessatti kan uummata keenya dubbatan. Eenyu tokkolleen hin jiru bara. Wanirra walirriis dachii uummata keenyaa nuu miti kan barbaadan dachii keenya qabeenya keenya barbaadan. Karaa boodaati laal this is 100% true. Uummata keenya haadha dachirraa kaasuu jira. Akka bal'atti uummata tuulamaa isiniif irra guddaa namaan beeku malee uummata tuulamaa miliyoonaan dachirraa kaasuu jiran. Dachiin har'aan tana mootummaan maallaqni guddaan argatan dachii gurguruurraa dachii tuulamaa gurguramu. San bira dabaraa Joowar as jiraanii beeka laal Baale provinsiin Baale biyyi akkasitti qabeenya wasan hin qabne hin jiru. Mineraala ja'a, bishaan ja'a, dachii qonnaa ja'a waan leewu. Akkuma jirutti United Arab Emirates kenname. Amma isin dhugaan seetan amata 3-4 haa turu ni galtan. Uummata dachii addayyuu dachirraa kaasaa deeman. Sanbira qofa sanbira dabraa jimma keessatti dachii bal'oo United Arab Emirates. This is documented. Elbaabur keessatti maal jechuu barbaadeeti odoon malaallee garuu wallaga keessa